Irree fannaya mareo. Irree keenya yaa mareo. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee bara 2014 karaa duudhaa obbolummaa fi guddummaa uummata Oromoo agarsiisuun kabajamee nagaan xumuramuu isaaf hirmaattotaa fi qooda fudhattoota hunda galateeffataniiru. Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee bara 2014 karaa duudhaa obbolummaa fi guddummaa uummata Oromoo agarsiisuun kabajamee nagaan xumuramuu isaatiin waaqaaf galata galchaa gammachuu natti dhaga'ame ibsuun fedha jedhan Pirezidaanti Shimallis Abdiisaan. Irreechi mallattoo nageenyaa, araaraa fi dhiifamaa tokkummaa maaf jaalalaa ta'uu uummanni Oromoo akkuma kaleessaa har'as mirkaneessee jira kan jedhan obbo Shimallis ayyaanni kun miidhagaa fi hawwataa ta'ee karaa duudhaa isaa eeggateen akka kabajamuuf qaamolee gumaacha taasisan galateeffachuun fedha jedhan. Hundaa ol abbaa dhimma kanaa kan ta'e uummanni Oromoo bal'aan ayyaanni kun karaa obbolummaa sabaaf sabilammootaa gidduutti dagaagsuu danda'uun akka kabajamu taasisuu keessaniin ulfaadhaa galatoomaa jechuun ergaa isaanii dabarsaniiru. Itti aansuunis abbootii gadaa fi haadholii siiqqee aadaa Oromoo tiksitanii asiin geessan har'as akkuma kaleessaa uummata Oromoo tokkummaan hiriirsitanii Irreechi hora Finfinnee akka milkiin xumuramu taasistan galanni keessan guddaadha jedhan obbo Shimallis Abdiisaan. Qeerroo fi qarreen uffata aadaa Oromoon faayamtanii ayyaanicha miidhagsitan nageenya dhuunfaa fi waloo keessanii tiksuun Irreecha hora Finfinnee milkeessitan foollee Oromoo ijaarsa cimaadhaan itti gaafatamummaa Oromummaa keessan ba'attan jiraattota magaalaa Finfinnee miira obbolummaan irreeffattoota jaalalaan keessummeessitan sabaaf sabilammoonni biyya keenyaa ayyaana kana irratti hirmaachuun kabaja uummata Oromoof qabdan agarsiiftan hooggansi sadarkaan jirtanii fi caasaaleen nageenyaa poolisii federaalaa Oromiyaa magaalaa Finfinnee fi tika biyyaalessaa qorraa fi aduu dandamattanii dadhabbii fi nuffii tokko malee ayyaanni kun akka milkaa'u taasistan aantummaa uummatummaa qabatamaan agarsiiftan galataaf ulfinatu isiniif mala jedhaniiru. Akkasumas miidiyaaleen biyya keessaa fi alaa ayyaana miidhagaa kana gurraa fi ija addunyaan geessan hojii boonsaa hojjettaniif maqaa koo fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaan galata isiniif dhiyeessuun fedha jedhan Pirezidaanti Shimallis Abdiisaan. Dhumarrattis Irreecha hora Arsadee guyyaa boruu Bishooftuutti kabajamu akkuma Irreecha hora Finfinnee karaa duudhaa isaa eeggateen akka kabajamu waamicha dhiyeessaniiru.